Caamsaa 15 2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliinan Geetoo Lamaayyooti. Lammiileen sababa kirkira lafaatiin qe'ee irraa buqqa'anii ture qe'ee isaaniitti deebi'uuf jedhame. Sababa kirkira lafaatiin namootni naannoo Awaash Fantaalleetti buqqa'anii ture 32,000 ol gara qe'ee isaaniitti deebifamuuf jiru jedhameera. Lammiileen 32,620 naannoo Mataaraa gandoota 7 keessa jiraatan sodaa irraa kan ka'e qe'ee isaanii akka deemee ture hoogganaan buusaa gonofaa Oromiyaa obbo Xibabuu Kuusaatu raadiyoo Aaduutti himan. Yeroo ammaa kirkirri lafaa akka duraa mudachaa waan hin jirreef jiraattota gara qe'ee isaaniitti deebisuuf hojjetamaa jiraachuudha kan isaan ibsan. Shakkamtoota dhuunfaa lama sanada sobaa hojjetan lama to'adheeraa jedha poolisiin magaalaa Finfinnee. Shakkamtoonni lama Said Jamaalii fi Biraanuu Bi'aadmee jedhaman magaalaa Finfinnee bakka Somaalee Taraa jedhamu keessa jiran utuu isaan sanadoota sobaa qopheessanii harkatti qabadheeraa jedhe poolisiin magaalaa Finfinnee. Shakkamtoonni sunneen ragaalee sobaa adda addaa kanneen akka waraqaa eenyummaa, paaspoortii, ragaa barnootaa fi hayyama konkolaachisummaa fi kompiitaroota garaagaraa ittiin tolfamu oolu waliin to'achuu fuula feesbuukii poolisii magaalaa Finfinnee irratti maxxanseen ibseera. Poolisiin shakkamtoota san lamaan to'atee qorannoo gaggeessaa akka jiru ibseera. Qorannoo boodas karaa abbaa alangaa himanni akka irratti banamus eereera. Mootummaan Itoophiyaa addunyaatti nagaa buusuuf gumaachi kiyya itti fufaa jedheera. Itoophiyaan nagaa addunyaa eegsisuu keessatti gumaatni ani kennu ittuma fufa jechuun kaleessa waadaa akka galte himameera. Waadaan sun kan galmee walgahii mootummoota gamtoomanii nagaa eegsisu jedhamu irratti kan bara kana Jarman keessatti wayita taa'amedha. Dhimma nagaa addunyaa ilaallatu irratti walgahii ministeerota biyyoota miseensa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 80ffaan Beerlinitti taa'amaa ture roobii kaleessaa xumurameera. Ijoon marii isaanii nagaa addunyaa eegsisuu kan jedhudha. Wayita sana Itoophiyaan akkuma kanaan dura gara fuulduraattis nagaa eegsisuuf gocha gootu cimseen itti fufaa jechuun waadaa galteetti. Mootummoota gamtoomanii jalaan bakka rakkoon nageenyaa jirutti humna namaa fi tajaajila xiyyaaraa gara fuulduraattis akka gumaachitu ibsiteetti kan jedhe Addis Istaandaardidha. Walgahii sana irrattis bakka buutota biyyoota 130 irratti hirmaatanii ture. Isaan keessaa waraana, poolisii, dandeettii cimsuuf tumsa kennuuf waadaa kan gale 74dha. Lammiilee Itoophiyaa 30 boqqolloo keessatti argaman Taanzaaniyaatti hidhaa jiru. Lammiileen biyya kanaa 30 ta'an jidduu kana ooyiruu boqqolloo keessa dhokatanii odoo jiranii qabamanii mana hidhaa keessa jiru. Jarri sun naannoo tulluu Kilimanjaarootti boqqolloo keessa kan dhokatanii fi warri isaan dabarsuuf ture jalaa bannaanidha jedhu qondaaltonni Taanzaaniyaa. Qondaalli waajjira immigireeshinii naannoo Kilimanjaaroo obbo Agustino Maalemboo namootni sun kanneen qabaman duula ollaa kee bari jedhamu keessa akka ta'e ibsan. Soddomman isaaniiyyuu seeraan ala biyya sana waan seenaniif mana murtiitti ni dhiyaatu jedhaniiru. Ji'a eebilaa keessa akkasumas lammiileen Itoophiyaa 60 achumatti qabamanii 40 miliqanii ture. Konkolaataan namoota 100 feetee Keeniyaa irraa kaatee Taanzaaniyaa seente karaatti balaan ishee quunnamnaan 40 miliqanii 60 qabaman. Lammiileen Itoophiyaa kunneen achi keessa ba'anii Afrikaa kibbaa seenuuf yaadanii ture. Dhaabbatni godaantota addunyaa waggaatti namootni 15,000 ta'an mataa mataatti $3,000 haga $5,000 kaffaluun seeraan ala Taanzaaniyaa keessaa Afrikaa kibbaatti seenuu jedhameera. Oduu keenya ittaanuun gamtaan Awurooppaa qoqqobbii haaraa Raashaa irra kaa'uuf walii gale. Gamtaan Awurooppaa qoqqobbii haaraa Raashaa irra kaa'uuf waliigaltee irra gahuu hoogganaan imaammata alaa gamtichaa Jaada Kalaas himaniiru. Qoqqobbii haaraan kun dooniiwwan daldala Raashaa fi daldala boba'aa irratti kan xiyyeeffate ta'uu himan. Qoqqobbiin kun weerara waraanni Raashaa Yuukireen irratti raawwattu dhaabuuf kan xiyyeeffatedha jedhan Kaajaa Kaals jechuun kan gabaase Anaadooluudha. Gamtaan Awurooppaa erga waraanni Raashaa fi Yuukireen jalqabee Raashaa irratti qoqqobbii adda addaa kaa'aa turuun isaa kan yaadatamudha. Oduu keenya xumuraatiin Raashaa fi Yuukireen har'a Turkiyyee keessatti marii eegalaniiru. Yuukireen weeraruun lola Raashaa bara 2022 eegalte waggaa 3 booda akkatti dhaabsisuun danda'amu irratti mariin magaalaa Istaanbul keessatti eegalamuun dhaga'ameera. Sanbata darbe hooggantoonni Jarmanii, Faransaay, Ingilizii fi Poolaand Yuukireen Kiyev deemanii Raashaan Yuukireen waliin hatattamaan marii eegaluu qabdi jechuun waamicha doorsisa fakkaatu godhanii ture. Tiraamp fi Zelenskiin bilbilaan haasa'anii dhumarratti Puutiin mariif tole akka jedhan gaafataniiru.
Guyyaa lama booda Puutiin tole wal agarree haa mari'annu jechuun mariif qophii ta'uu wiixata darbe beeksisanii ture. Zelenskiin yoo Puutiin marii sanarratti ni argamu ta'e anis argamee isaan waliin dubbachuun barbaada jedhanii ture. Pirezidaant Doonaald Tiraamp hojiif biyya jiran Qaataar keessatti akkasumas Puutiin kan argaman yoo ta'e marii sanarratti nan argama jedhanii ture. Puutiin argamuu fi dhiisuun haga kaleessaatti osoo hin beekamin tureera. Akkuma baalamni qabametti biyyootni sadan Ameerikaa, Yuukireen fi Raashaan bakka bu'oota isaanii gara Istaanbulitti erganii marii har'a eegalameera. Vilaadimiir Puutiin ofii hafanii jila tokko kan gargaaraa isaanii Vilaadimiir Meedinskiin hoogganamuudha gara Turkiyyeetti ergan. Pirezidaantiin Yuukireen Zelenskiin gitni isaanii kan Raashaa Puutiin yeroo dhumaaf kan wal argan lolli osoo hin eegalin bara 2019 keessa ture. Puutiin mariif taa'uun dura Zelenskiin aangoorraa haa bu'uu, lafa Yuukireen qabadhee naaf haa ragga'u. Qaamni sadaffaan mootummoota gamtoomanii jalaan daangaarraa haa qubatanii sababa jedhu tarreessanii ture. Zelenskii fi gareen isaanii ammoo mariin dura Raashiyaa waraanni ishii lafa Yuukireen keessaa baasuu qabdi jecha bahan. Egaan daawwattoota keenyaa oduu keenyaarraa qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.